Akkuma beekamu halkuma qalleeyyii waan ta'eef maatii jiraachaa ture haadhaaf abbaa gargaara leestiroo hojjetee of barsiise garuu abjuun koo raawwate milkiin koo siin tole dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Yoo yaa shamar kafuuni hordoftoonni saaroon entertainmentii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif waayyeetu jecha akka nagaa keessa jirtu miti anis jira egaa gargar fagaannee jira guyyoota shanan kanaaf jechuudha anis immoo dhimmuma dhuunfaa kiyyaaf malee yookiis immoo waan biraaf miti egaa viidiyoodhaan walitti deebineeti jira guyyaa irraa kanas immoo waan walii ilaalla jechuudha akkuma kana dabarsee wanta dursa isinitti himachuu barbaadu immoo yaadas ta'e komii warri qabdan barreessuu dandeessu akkasumallee like subscribe share gochuu hin dagatina isin jedha ani intala keessan yookiis immoo mucaa keessanii akkasuma immoo hanga dandeettii koo jechuudha waan hawaasaas ta'e sagalee ta'uudhis immoo nama qophii ta'ee jirudha jechuudha egaa dursa wantan isinitti himachuu barbaadu jechuudha dhimmoota guddoo lama jechuudha mucaa obboleessi keenya Abdii Geetachoo gaddaa maxxansi irratti akkasumallee akkasuma immoo egaa abbootiin amantaa paappaasuun yeroo dhiyoodhaasitti Oromiyaadhaaf muudamanii bakka saba isaanii bu'anii warri jiranii amma hidhamaniitu yookiis immoo manadhaa keessa kan isaan jiran jechuudha egaa sanarratti dhagaa viidiyoon koo wantoota kana waliin wal ilaallata jechuudha egaa wantan isiniin jechuu barbaadu jalqabarratti jechuudha mucaa obboleessi keenya Abdiin fidee maxxanse jechuudha mucaan hedduu hubamee dugdi isaallee tortoreeti jira jechuudha yookiin miidhama hamaan irra ga'ee jira jechuudha hedduus kan nama gaddisiisudha afaan isaarraa dhageenya. Etu akkas jedhu inni baratee xumure alhamdulillah edennaan eebbifadhee ka'ummoo abiriin kun dhufee irra ga'e. Duraani akkuma beekamu halkuma qalleeyyii waan ta'eef bakka saban abshir qas maatii jiraachaa ture haadhaaf abbaa gargaara leestiroo hojjetee of barsiise garuu gokkufee waa keenya nagaddisiise dhiifama. Egaa mucaa amma Abdiin mul'ise kana jechuudha mucaa of danda'atee fiigee ba'ee jechuudha maatis gargaaraa ofis barsiisaa nama tureetu har'a garuu sireetti galee har'a garuu harka uummata isaa ilaalaatu jira jechuudha bor gaafa namni kun du'e jechuudha ashaangulitti boo'ichaa erginee akkasuma osoon gargaaree ta'e jechuurraan dura akkasumas gaabbiidhaan sammuudhaan maal jeeqama hafu itti waxalamuun dursa har'a yeroo namni kun lubbuutiin jiru garuu gargaarree yoo namni kun lafaa kee bor bu'aa buusuu danda'a jechuudha nama kanarraa yookiis immoo gaarummaarraa eeggachuuf qofa osoo hin taane yoo gaarummaa facaasfanne fuula uumaa keenya duratti waan gaarii sassaabannee hammaarrachuudhaaf jira jechuudha. Kanaaf osoo amantaas hin jedhin osoo ganda osoo hin jedhin akka ilmaan Oromoo tokkotti akka dhala namaa ta'e taanee dhalanne tokkotti daa'ima kana yookiin dargaggeessa kufee jiru kan dargaggeessa kufee waan itti yaalamu dhabee harka uummataa harka namaa ilaalaa jiru kan haadha sababaasarraa waan eeggatu hin qabu ilma hiyyeessaati waan ta'eef jechuudha. Nama leestiroo hojjetee maatii isa gargaaraa ofis of danda'ee barsiisedha jechuudha. Leestiroo irraa qarshii qaalii yookiis immoo guddaan argamu tokko hin jiru jechuudha. Hundi keenya yoo hin beekne qarshii leestiroo jechuudha. Kaleessa dheengaddas argaa guddannis waan ta'eef jechuudha. Ammallee waanuma lafa jiru waan ta'eef jechuudha. Isaan darbee inni garuu of barsiisaa of barsiisuu qofarra osoo hin taane maatii isaallee gargaara nama guddateetu har'a garuu kufeetu jira jechuudha. Har'a garuu harka namaa ilaaleetu jira jechuudha. Kanaaf iyyuu nama kana gargaaruu qabna giruuphiin Abdii Geetachoo itti dabalamaa akkasuma immoo akkaawuntii inni maxxanse irratti illee birrii 5 iyyuu hin taane nama kanaaf gatii qabdi jechuudha. Nama kanaaf bu'aa buusti yookiin immoo faayidaa qabdi waan ta'eef nama kana gargaaruutii qabna cina dhaabbachuu qabna isin jechuu barbaada. Sababni isaa iyyuu
dhalli namaa jechuudha hin fiiga hin ba'a nan jiraadha jedha malee waan bor rakkoon irra ga'u hin beeku jechuudha. Namni mucaan kunis kaleessa dheengaddaa bor nan jijjiirama bor iddoo guddaan ga'a jedheetu malee kufeen harka namaatti akkas ta'a yookiis immoo harka namaan gala jedheetu yaadee miti jechuudha. Kanaaf waan guyyaan namatti fidu hin beekamu waan ta'eef nama kana gargaaruu cina dhaabbachuun dirqama keenya jechuudha. Abdii Geetaachoo Waaqayyo baraaf jireenya kee eebbisu inni qofa bira ga'eera jechuu dandeessu jechuudha. Garuu inni hamma humna isaa gargaara malee nama kana fuudheetu hanga hunda isaa gargaaruu hin danda'u jechuudha. Kanaaf osoo iddoo biraa ta'etti lubbuun sareeyyuu gatii qabdi qaaliidha jechuudha. Garuu biyya keenyatti suma beekamu inni dhukkubsatee mitiiti ilma hiyyeessaa miti intala hiyyeessaa mitiiti isa fayyaayyuu rasaasatti naqatanii waxxalanii jechuudha ajjeesanii lubbuu baasu jechuudha. Kanaaf obboleessi keenya kana isa kufee iddoo ciisutti nu barbaaddatee na gargaara lammii qomoo ko jedhee nutti iyyachaa jiru kana gargaaruu qabna isin jechuu barbaada jechuudha. Hadaraa keessan gargaaruu qabna. Birrii tokko maan ta'an birrii lama maan hin taane jechuudha. Nama mana jechuudha. Maaliif rakkatee maatii isaa gargaaraa maatii isaa darbee immoo of barsiisaa iddoo guddaan ga'a nama guddaan ta'a jedhee osoo eeguu garuu kufee yeroo itti akkas duddi isaa tortoree achi ciisu namatti dhagahama jechuudha. Namni qabeenya ajjin uumame immoo hin jiru biyya lafaarra kamiyyuu jechuudha. Jireenya biyya keenyaa isa ta'e hunduma keenyatu beeka jechuudha. Sababni isaayyuu jireenyi biyya keenyaa baay'ee qaaliidha namootuma of danda'ame jedhanitti jechuudha. Ulfaataadha. Kun immoo ilma hiyyeessaati jechuudha. Ilma bu'ee ba'ee rooba osoo hin jedhin aduu osoo hin jedhin oliif gad fiigee barnoota isaa barachaa maatii isaa gargaara turetu har'a garuu harka namaatti kufee har'a garuu kufee cinaachi tortoree dugdii tokko turee taa'eetu ilaalaa jira jechuudha. Hadaraa keessan Oromoo kiyya gargaaruu qabna. Yoo lafaa kaafne bor namni kun nama guddaa ta'ee biyyattiidhaaf dhalootaafis bu'aa buusuu danda'a. Kanaafuu gargaaruu qabnaan dhaamsa kiyya. Akkasumatti boonyee koomentii irratti ilaannee bira darbuu osoo hin taane waan qabnu itti hidhachuu waan qabnu ni du'a isa oolchuun dirqama keenya aadaa fi bartee nuuf ta'u isin jechuu barbaada. Ergaan kiyya ni lammataa immoo jechuudha. Akkuma isin beektanii yeroo darbe keessatti jechuudha paappaasonni Oromoodhaaf muudamanii akkasumallee Oromoodhaan kan ta'anii saba keenya gargaarra saba keenya afaan keenya waaqeffachiifna dhugaa jirtu barsiifna jedhanii ofis kennamee muudamnis kennamee fi kan turan hundumti keenya hin beekna. Yeroo sana keessatti lolli guddaa kan boba'aa turee fi lola sana keessatti gaddi guddaan congaarraa gubaatiin guddaan immoo warra nafxanyaatti galeetu ture jechuudha. Inni sun immoo isaan himmata dhukkubbii ta'e yeroo isaan itti uffata gaddaa uffatanii boo'anii mankaraaraa maraataa turanii fi mana amantaatti illee gurraacha yeroo isaan cilee uffatanii turan jechuudha. Ani baran jiraadhe keessattis ta'e seenaawwan dubbise keessatti seenaa akka kana argees hin beekuun dhageenye jechuudha. Isaan silas mammaaksa isaanii Oromoon mootummaa waaqatti hin galu yookiis immoo jaallaan hin galu jedhanii katabanii jiru jechuudha. Dabtaraa isaanii irratti jechuudha. Sun immoo Oromoon immoo dammaqee abbaa isaaf ta'u yookiis immoo qeesii isaaf ta'u yookiin luba isaaf ta'u muuddatee paappaa isaaf ta'u muuddatee yeroo inni jedhetti immoo baay'ee tokko gubatanii turan jechuudha. Maaliif qabeenya hedduun kan argamu Oromiyaa keessa waan ta'eef kun immoo maddi galii isaanii incita waan ta'eef hedduu aaranii turan jechuudha. Araaraafis harkifamaa ture araaraanis hin milkoofne. Araara sana keessatti illee mootummaan illee hirmaataa ture. Araara sanaanis egaa isaanii akkuma kaleessa dheengadda waggoota darban sana uummata Oromoo cunqursaa turan sisteemaan kana godhachuudhaaf turan garuu hin milkoofne jechuudha. Egaa akkuma isin beektanii abbootiin muudamanis immoo gara kutaa lallaba isaaniif kennametti raabsamanii kanneen turan jechuudha. Akkasumas tajaajila itti bobba'aniiti kan jiran jechuudha. Akkuma kana egaa isa kanarratti mata dhukkubbii guddaa itti ta'eeti jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee amma garuu jechuudha waan qaanii nama qaanisu waan nama saalfachiisutu abbootii keenya irratti ta'ee jira jechuudha. Waan tasumallee ta'uu hin dandeenye waan abbootii irratti raawwatamu malleetu isaan irratti raawwatamee jira. Maali yoo jettan jechuudha. Maali yoo jettanii abbootiin amantaa fi siyaasni tasa waliin argu jechuudha.
yeroo kana keessatti immoo yerootti Oromoon tokkoomee jechuudha tokkummaa isaa cibsatee gaaffii isaa gaafate deebii argaturraa kanaaf yerootti wal qoodanii wal hidhan miti yerootti wal sakaalan miti jechuudha wal sakaaluun kaleessa eengaddaayyuu faayidaa nuuf hin kenne jechuudha gurguddoota hedduu galaafate haadha hiyyeessaa hedduu boosisee mana keessa gadi baasee bakkeetti diriirse waan ta'eef jechuudha egaa inni kun isaanitti hedduu isaaniin gammachiistanii uummata Oromoo gaddisiisuun sirrii miti jechuudha waa tokko fakkeessanii fudhadha Bofti gaafa mataa dhaamtu hinduuti jechuudha. Dhalli namaas yoo mataa dhaame hinduudha turtii yeroo dheeraan qabu jechuudha. Maaliif ree kontaaktiin lubbuu fi irra cala mataa namaati waan ta'eef jechuudha. Bofti maaliif yoo eegishee kuttee deebitee muuxachuu dandeessi. Mataan rukutameenaan garuu hinduuti jechuudha. Kanaan wixxifatte yeroo rukutuuf kaatu. Isaanis immoo waannaan isaanii barbaachisaanii mataa keessa gad rukutuudha jechuudha. warri kaleessa eengadda afaan keessanii waaqessanii faarfattanii lallabdanii dhugaa hin bartan jedhanii mataa keessa ittiin kan rukutanii fi isa karaa kanaati jechuudha. Karaa abbootii mataa keessa gan rukutaa turan nu ajjeesaa turan jechuudha. Sana immoo miliqnee harkaa baaneera. Amma immoo yeroo isaanitti abbootii keenya Oromoo akkasaa yeroo hidhu sanuu paappaasota yookiin immoo abbootii amantaa yeroo hidhu sheemii guddaadha jechuudha. Waan safuudha, waan qaanyiidha. Kanaaf jara gammachisuun qabnu isaanus akkana barbaadu waan ta'eef akka nuti mataa gadi jennu akka nuti cabnu akka nuti saalfannu akka nuti boqoo buufnu barbaadu isaanuu jechuudha. Karoorri isaanii kana waan ta'eef kun sirrii miti jechuudha. Kanaafuu kallattii isinii danda'ameenii sagalee ta'uu fi akkasumallee uummataan waliin ga'amee otoo waliin qoodiin sanyiidhaan qomoodhaan amantaa otoo waliin qoodiin abbootii kanaaf sagalee ta'uun dirqama jechuudha. Maaliif ree kaleessa dheengadda yeroo mataan isaanii gad jedhe keessatti karaatti gammadan barbaadaa yeroo jechuudha. Har'a ammoo yeroo abbootii hidhamanii akkatti qaanyiidha manadhaa keessa yeroo akkasitti dararfamanii sheemii guddaadha waan ta'eef lafa jiranii ba'uu qabu, hiikamuu qabu, ba'anii uummata isaanii, saba isaanii tajaajiluu qabu. Dhaloonni qubee immoo ciisee hin bulu jechuudha. Tasayyuu tarii karaa kanaatiin gadi qabna jechuu danda'u. Dhaloonni sichi garuu hin danda'amu jechuudha. Dhaloonni sichi hin qabamu. Gaaffiillee hin gaafata, deebiillee jechuudha. Dhaloota qubeeti waan ta'eef. Kanaaf sagalee ta'aafis jechuu barbaada. Oromoon Oromoota akka isaa yeroo hidhu sheemii guddaa keessattuu abbootii amantaa hidhuun sirrii miti jechuudha. Abbootii amantaa hin jiru yoo ta'e biyyi tokko biyya hin jedhamtu jechuudha. Maalirree abbootii amantaatu gorsaanis ta'e abbootii amantaarraa waan baratamu jira, waan fudhatamu jiru. Isaan immoo bakka buutuudha yookiis immoo ambaasadderoota jechuudha. Ambaasadderoota eenyu? Ambaasadderoota seera uumaati waan ta'eef isaan immoo ambaasadderoota bakka bu'oota waan ta'eef isaan irraa barnoota kennama jechuudha. Gorsa kenna ogummaatu irraa baratama jechuudha. Kanaafuu sagalee ta'uu fi qabna hiikamuu qabu gadi ba'anii saba isaanii tajaajiluu qabuun ergaa fi dhaamsa kooti. Yaadaa fi komii yoo qabaattanis naan ga'uu hin dagatinaa. Dogoggora yoo jiraatillee naa barreessaa. Like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Ani intala keessa waan ta'eef na jajjabeessaan isin jechuu barbaada. Nagaan turaa.